Ashama arkafune daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaada qabu ikaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya viidiyoolee ajaa'ibsiisoo keessaayyuu miidiyaa hawaasaa irratti kan sirriitti bittinna'an yookaan faca'anii jiran qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Jalqaba irratti waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa wajjin akkuma hora Finfinnee akkuma hora Harsadee sanitti hawaasa isaa waliin irreecha ajaa'ibsiisaa qabatee irreeffatee jira. Bifa viidiyootiin isiniif qabadhee jira. Akkasumas ammootu ganama viidiyoo tokko isiniif hojjedhee ture. Viidiyoon ganama hojjedhe irratti dubartii daa'ima xiqqoo waggaa 13 kan daa'ima umrii ishii malee argattee rakkoo cimaa keessa darbite irraa isinii gabaasee ture. Akkasumas immootu dhimma obboleessa keenya dheengadda irreecha Finfinnee irratti qabame Alex Taayyee nama dafqaan bulaa keessaayyuu miidiyaa hawaasaa irratti tooftaa haala jireenya nama dubbaturraa maaliif hidhame kan jedhu qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Hamma xumuraatti na waliin turan affeerraa kooti. Jalqaba irratti kan isiniif dubbachuu barbaadu dhimma mucayyoo ganama dubbadheeti. Ganama akkuma isiniif himee ture obboleettiin keenya daa'imni xiqqoo waggaa 13 daa'imummaa ofii osoo hin quufin daa'ima argattee kan turte miidiyaa hawaasaa irra faca'aa akka jiru isiniif gabaasee jira. Isa jalatti koomentiin hedduu fi yaadni miidiyaa hawaasaa irra deemu tokko osoo Oromoo ta'ee Oromoon akkatti garaa walitti hin jabaatu, osoo Oromoo ta'ee Oromoon walammatee ilma ofiitti abbaan ofii daa'ima ofiitti waan jedhu haasa'aa turtanii garuu dhugaan jiru isa kana. Obboleettiin keenya tokkoffaa maqaan isii maqaa Oromoo, daa'imti maqaan itti ba'e kennaa maqaa Oromoo. Kan ishiin itti dhalatte godina Shawaa Garba Gurraacha. Maaltu Amaaraa isii godhare, maaltu Tigree isii godhare, maaltu Guraagee isii godhare. Oromoo dhumatu gara jabummaa akkanaatiin guutame fudhadha. Haati abbaan itti garaa jabaatte Oromoo keessa fuudhu qulqulluu. Maqaan isii maqaa Oromoo, daa'ima isii Oromoo, maatiin isii Oromoo. Maqaatu himalaala odoo isiin dubbachuu baatte fuudhu. Maqaatu himaa jechuudha. Sii galee kanaaf Oromoon akkana waliin gootu jechuu jettanii kun Oromoodhuma ta'amee Oromoon garaa jabaatee jira. Hedduu waan nama gaddisiisudha. Ammatti wanti kan isiniif kennuu barbaadeef gargaarsa akka gargaaramtuuf taasifame irra deebi'ee ammas kan isinii himu miidiyaa EBS jala deemataniin lakkoofsa baankii fuudhataniin gargaaranii ilma namaatii waan taateef daa'ima jaallatteeti miti gowwoomfamte irriba bakka bultii halkan tokko bultuuf jecha sadarkaa wareegama lubbuu isii kaffalte jechuudha. Inni kun kanuma. Egaan oduu biraatti gaafa isinii ce'u daawwattoota keenya hedduu wanti nama gammachiisu tokko dhiyeenya maal jedhamaa ture waraanni bilisummaa Oromoo eessa jira? Waraanni bilisummaa Oromoo maaf rabe? Maaf use? Finfinneen osoo isa eenyumaaf callise kan jedhu koomiin guddaan ka'aa jira. Nutis kanumaan wal qabatee deebii tokko isiniif dhiyeessinee turre. Waraanni bilisummaa Oromoo gargaarsi hawaasa bira akka ga'uuf waraana yookaan dhukaasa akka dhaabee ture waraanni bilisummaa Oromoo ibsa kennee jira. Isumaan wal qabatee argitee warri beela ba'uuf mootummaalleen akka kana sababanneef karaa daandiin banamee ture. Haa ta'uutii amma maaltu jira? Hawaasni keenya akka jiruun keessayyuu lixa Oromiyaa Wallaggatti uummata ofii wajjin irreecha haala ajaa'ibsiisaa viidiyoo irratti argitan kanaan irreeffatanii Oromummaa ofii argisiisanii Oromummaa ofii osoo hin taane rakkoo isaan mudateef uummata isaanii jajjabeessanii nuti isin bira jirra aarsaa isiniif kaffallaa isiniif wareegamna jedhanii waadaa fi irbuu galanii fi uummata keenya tasgabbeessanii bira deemanii jechuudha. Kana jechuun waraana sanitti kan makamuuf isaan dirqee quufa yookaan aangoo barbaaduuf osoo hin taane isaanuma warraadha buqqaa jiru warraadha beelaa jiru kana mootummaa akkas isaan godhu kana irraa buusanii akkuma nama kamitti osoo jiraachuu danda'an aarsaa kan akka kafalaa fi jiran uummata isaanii hubachiisanii haa galatoomanii irreechallee bifa Oromummaatiin bifa jaalala kabajaatiin argisiifatanii akkuma nama kamitti irreeffatanii deebi'an jechuudha. Kuni waan jajjabeeffamuu qabudha. Akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo akkuma isin beektanitti amma dura faannoon naannoo Wallaggaa seentee uummata keenya kumaatamaan buqqaasaa turte isarratti tarkaanfii duuba deebii hin qabne diina isaatirratti fudhachuudhaan diina gama duubatitti ammas tarkaanfachiisee akka jiru dhibbatti irra geenyee jira jechuudha. Uummanni keenya wanti guyyaa duraa faannoon uummata Wallaggaa buqqisuuf dirqamsiise maalinni gaafa isaan gargaarsa hawaasatiif jedhanii waraana yookaan dhukaasa dhaabanitti
eeggatanii ummata nagaa kan siyaasarraa bilisa ta'e qabatanii buqqisanii qe'ee isaaniitirraa ajjeechaa gara jabummaadhaan guutame irratti raawwatan jechuudha. Sanirraa woboon miira isaa keessa galee kabaja jaalalaa fi kaayyoo manaa baheef waan qabuuf dirqama dhukaasuun irratti waan dirqamameef deemetiniin tarkaanfii duuban deebine irratti fudhachuudhaan diinota hedduu lafaan ga'ee diinota hedduu gara duubatti deebisee jira. Ammatti hanga tokko tasgabbaa'ee jira. Yoo wanti jirullee argite diina wajjin wal haleellan tokko haa jiraatu malee ummata keenya faannoon akka duraa seentee rafaan jirtu. Ummanni buqqa'ee sun immoo gargaarsa guddaa barbaadaa jira. Gargaarsi guddaan barbaadamu sun gama sooshaal miidiyaa TikTokitti namoonni gargaarsa hedduu guuramee jira. Kan ofii kiyya arge gara miiliyoona 3 olii garee bakka mana Nasrii keessatti miliyoona 1.5 guurame, mana ijoollee Wallaggaa tokko keessatti illee akkasuma guurame. Malleen isu yoo ummata keenya bira ga'e warra buqqa'eessaniif bu'aa qaba jennee abdanna. Kanaaf ummata Oromoo bakka jirutti akka bira dhaabbattan akkasuma woboonis ummata keenyaaf gaachana taatanii akkuma gaachana nuti jettanii manaa baatanitti diina ummata keenya irraa akka qolatan abdii guddaa isinirraa qabnan isinin jedha. Inni biraa irreecha baranaa irreecha baay'ee bareedaa ture, baay'ee bifa tasgabbaadhaan kabajamaa ture. Haa ta'uti namoonni tokko hidhatti darbataman keessaayyuu namoonni ati hin hidhaman jettee yaadne amma fakkeenyaaf obboleessi keenya Aleksi Taayyee namni jedhamu nama gara laafessa, nama fakkeenya hojii namaa ta'u, nama dafqaan bulaa akkuma isin argitan gabaalee Oromiyaa irra deemuudhaan damma gurgura. Namni kun barumsa illee yoo ta'e barumsa guddaa qaba, eebbifamee nama baheedha. Garuu harka mootummaa taa'een eeggadhu nama jedhurraa ummata keenya miidiyaa irra jiru kanaaf fakkeenya ta'uuf damma magaalaa keessa baadhatee gurguraa jechuudha. Kun hojiin kabajaadha. Kanaaf mootummaan gaafa inni irreecha dhufu dandeettii inni ummata ittiin hojii barsiisu kanarraa akka waan siyaasaaf inni deemu fakkeessanii nama nagaa qabanii hidhatti darbatanii jechuudha. Maalirra akka inni jiru, maaliif akka hidhame hanga ammatti wanni beekamin jiru. Kanaaf hawaasni Oromoo gama jirtaniin sagalee miskiina kanaaf ta'a. Namni kun nama hojiiti, nama dafqaan bulaadha. Rakkoo ummata ofii dubbachuun immoo siyaasaa miti. Yoo xiqqaateen rakkoo ummata dubbata. Kanaaf Oromoon sagalee akka taataniif isiniin affeeraa. An akka dhuunfaa kiyyaatti hedduun gaddee irreecha nagayaan kabajame jennee Oromoon itti gammanne gaafa miskiin irratti hidhamu wallahi hedduu takka gaddee. Irreecha duraanitirra nagaya gaafa jennu guutuutti jechuu keenya sun ta'in irreecha isa durii sanirra irreechi inni ammaa kun baay'ee tasgabbaa fi kan ummanni keenya tarsiimoo ofiitiin argitee masakamee osoo waraana waliin baxabbateen nagaa mana ofiitti bahee nagaa mana ofiitti deebi'u. Gaafa garuu miskiin akkana keessaa hidhamu nagaa jira jechuun afaantu nama qaanfata. Kanaaf Aleksi Rabbiin isa haa baasu. Kanuman isinin jechuu barbaada. Hundi keessanuu gama miidiyaa hawaasaa qabdanii sagalee isaa ta'uudhaan akka birmattaniif abdii qabna. Namoonni biyya jirtan immootu deemtanillee dubbistan waan gaariidha jedhee nu badhaa kanuman dhaamaa. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya viidiyoolee gaggabaaboo waraanni bilisummaa Oromoo irreeffate kana hordofaataniin yaada keessanitti kennadhaa isinin jedha. Kan isin waliin ture Reedii Adam Tuubii turtii gaarii naaf qabaadhaa isin jaalladhaa isin kabajaa nagaatti. Abbas,